tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jaalalaa leemmoo garaa taliilaa.
gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa. Universiti Awasa Anak Sanofi Sana dan bisa bisa benar. Korea Selatan Bayana para ulama mengaku bahwa bisa dia bahasa Indonesia. Korea Selatan mulai mengaku Rabu Selatan bahasa Indonesia merupakan menjadi bahasa Indonesia. Aku tahu Korea baru dengan anak ya para ulama yang penyajian korban bagi sesimati sari kami dawulah imalan dalam meditasi semasa di akhir dari apa saat dawulah si fitur maju kufu kabar jadi udah pada Teso mengenai nama sedang tadi mengenai titik awal ilahi kita ini bukan kabar mana di dalam bagaimana mengurangi risiko memahami pada mati habis negara pada berbeda dengan risiko kaji ada isu tidak bertemu dengan sahaja itu bagaimana dalam kisah dan yang terkawal asyik terutama dari fase sudah wujud itu baru sampai dengan dari itu awal dari seperti awal dari seperti ukuran yang sebagai yang tidak kita awal itu untuk itu adalah bagaimana dari akhirat rajin memahami ajaran sistem fikiran ini atas Pengkulasan itu bisa terletak aku memiliki dawalan ini adalah yang seperti gara-gara kawan begitu dari mana dan ketemu ilmu kita coba lalu sudah memiliki ayat sejak gimana hasil gara-gara ibu dan dawalan sana turun gara-gara sana di sana desa kilometer sepuluh seperti pengkulasan tangga kecil di dalam gedung suci terlebih aman. Oke sudah oke. Ada pernah untuk konggaro bisa bagaimana untuk konggaro dari sini marga jila ini aman ibadah dari salami gara wanita terjadi kasus pengkulatan ini dari itu di daerah kenapa menggunakan tepuk seputar kalinya di sana sehingga ini bersiapa kami sedang mana abdi wanita baru desanya berjalan kawasan keessatti namoota hedduu haasofsiisuun nuuf ibsaniiru. Harmees akkasa jechuun haadha obboleettii nuuf ibsaniiru. Ani
sagantaa afuuraa imaanaa abbootiidha. Sagantaa afuuraa imaanaa abbootii kan ishee jalqabaa dhaala abbaa kootii. Si malee maalan qaba situ badhaasa kooti. Kennaa koodhaatii kan guyyaa jimaataa kan isheen naaf kennite galata kee gooftaa. Diinni kana argee anatti dhaabbata. Harmeen koo ni qabdi jaalala samiirraa. Waaqayyoon qabaadhee adda hin ba'u isheerraa. Saa'ii qabadheen barnoota xumuraa. Bareedinni addunyaa hawwiin biyya lafaa. Qabeenya soo ta'e hundumtuu ni hafa. Hundumtuu na jibbee yoo narraa baqate lubbuu koo balleessu. Nagananii jaalala hamduurraa adda hin baasanii. Anaa fidha utubaan saayikoo kan hirkisee na dhaabu gooftaan cubbuu malee cubbamaan jibbu. Hin nyaatiin galfata imaanaa abbootaa saa'ii ol kaafanneef dhaalchifna dhalootaa. Sagantaa afuuraa imaanaa abbootii kan ishee jalqabaa dhaala abboota kooti. Si malee maalan qaba situ badhaasa kooti. Kan biraa jechan qabu naaf jiraatu harmee koo. Kan biraa jechan qabu naaf jiraatu saayikoo. Oduu gabaa biizinasii. Qaala'insi gabaa gatii zayitiif boba'aa dabalatee mi'aawun jireenya uummata garmalee dararaa jiraachuu isaa quba qabna. Kanneen quban qabne rakkina wal dhabdee waraana biyyoota bahaa alaa biratti uumame biyya keenyaaf hin hanqanne jechuudha. Duruu ija baddeen mutaa itti dhaan jedhan abbootiin. Kanaan wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii ammaaf waan mootummaa harka jiraniif isaan dabaluun gatii zayitaa nyaataa badaa isaan hin dhiphisu ta'a. Kanaan wal qabatee barattoota barana eebbifamuuf qophiirra jiran egeree isaanii hojiidhaan eegaluuf qophii xumuran garuu dhiphisuun isaa waan hin oolle. Maatiin isaayis furmaata kanaaf ta'u ibsa gabaabaa abbaa qabxii lamaa nuuf eege. Manni kiristaanaas ijoollee ishee fooniin addunyaa kana irra jiran ogummaa ittiin qormaata foonii isaan mudatu furmaata laatti kan jedhu gaaffii hunda keenya. Manni kiristaanaa ijoollee ishee akka hin burjaajoofneef gorsa lubbuuf ta'u gamas fooniin jechuun jireenya lafarratti akka qormaataan isaan mudatu darbaniif jecha albee qara lamaa ta'a jedhu. Gorsi mana kiristaanaa barsiisni waa'ee kanaan wal qabate akka bu'uura kitaabni qulqulluu fi saayinsii waliin waloomuun akkana jechuun ibsa abbaa qabxii lamaa itti fufu. Qabxii tokkoffaa hunda dura yaraanuuf balleessii mi'aanuuf busheessi jechuuf kadhannaan murteessaadha. Kadhannaan malee arjummaan waaqayyoo nagaan tasgabbiin jireenya keenya keessatti salphaan argachuun namatti ulfaata. Qabxii lammaffaa itti aansuun cooma coomuun faayidaa lubbuuf dabalatee foon keenyaaf dammaqina qaama keenyaaf ni gargaara. Akkuma qulqullichi gitaan jiraadhaa dammaqaas jedhe ergaa tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:8. Akkasumas ulfaatina qaamaa hir'isuuf dhibee sukkaaraa ittisuuf meetaaboolizimii qaamaa ariifachiisuuf bara umurii dabaluuf bareedina qaamaa soomii keessa faayidaalee foonii muraasa argannudha. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti soomii labsii torbaan dabalatee waggaatti guyyaa 365 jiran keessaa guyyoota 220 oliif soomaan kan dabarsitu haati keenya nuti ilmaan ishee dirqama hojii kiristaanummaa keenyatti hirmaannaa taasisnu murteessaa ta'uu isaa nuuf eeraniiru. Kanaan wal qabatee dirqama keenya bahuu dhiisuun gahee keenya darbee gahee namoota biroo dhuunfachuu ta'us walgituu dhabuun qaala'insi jireenyaa akka babal'atuuf sababa. Gaaga'umsi dinagdee nu mudate yoo kana ta'uuf baate illee akkuma Siiraak mancaasuun galgaleessituu hin kabajamtu. Namni qarshii xiqqoo salphisu maallaqa hedduu balleessa. Macaafa Siiraak boqonnaa 19:1. Dirqama keenya bahuu dhiisuun mancaasummaa qabeenya biyya lafaa akka jibbinu barannus qarshii xiqqoo nu harka qabnu haala itti fayyadamuun ogummaa akka ta'e gaadidduun ogummaa gaadidduu maallaqaati nuun jedhe. Nutis haasaa ogeessichaa qulqulluu Salamoonii dubbii keenya raawwachuu jaallanne nuun jetti harmee ibsa kanatti fayyadamuun gahee hunda keenya.
oduu haala qilleensaa. Haala qilleensa doormii dhiiraaf dubartootaa mooraa keessaa. Kaaffee doormii dubartootaa gadaanaa, doormii dhiiraa olaanaa. Oduun doormii dubartootaa olaanaa, doormii dhiiraa gadaanaa. Fooliin kophee doormii dubartootaa gadaanaa, doormii dhiiraa olaanaa. Dibata yookaan kosmootiksiin doormii dubartootaa olaanaa, doormii dhiiraa gadaanaa. Walamachuun doormii dubartootaa olaanaa, doormii dhiiraa gadaanaa. Walitti dhufeenya qabaachuun doormii dubartootaa olaanaa, doormii dhiiraa gadaanaa. Teelegiraamii fayyadamuun doormii dubartootaa olaanaa, doormii dhiirotaa giddu galeessa. Haala qilleensa mooraa keessaa. Kadhannaan gadaanaa gara mana amantaa gadaanaa, gara mannaaraa gadaanaa. Kanaaf harmeensaay gara kookottaa waliin jabaannee haa jiraannu isiniin jetti. Kun sagantaa afuuraa imaanaa abbootiitii. Oduu mana kiristaanaa kan isinii dhiyeessaa ture an Haayile Mikaa'elii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadhasaaf Tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Iyyesuus Waaqayyo. Raji Ermias boqonnaa 51 lakkoofsa 6 jedha. Baabiloon keessaa bahaa. Warqii saawwisan kophee warqii isaa kennanii akkasuma konkolaataa warqiis hojjetanii gurmaan ishees warqii haa ta'u qaamni konkolaatichaa hundumaayyuu warqii haa ta'u kan bishaan itti garagalee hojjetillee warqii haa ta'u konkolaataa warqii isaa ta'anii nama sana maal sana baay'een isaanii lubbuu isaa gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos immoo addunyaa kanatti osoo gurguran qabee addunyaa mootummaa gatii guutuu ni danda'u addunyaa kana yoo hidhanii qabeenya addunyaa kana keessaa oolchanii garuu gatii guutuu kanaaf qaalii taatee gatii baay'ee rakkisaa gatii baay'ee bushaa gatii baay'ee fahamaa addunyaa keessaa akka jiru malee miidhagina humni akka hin taanetti hubachuu qabaatee kanaaf addunyaan Baabiloon kun lubbuu namaa kan dhiyeessitu lubbuu namaa kan nyaattu lubbuu namaa asii olitti kan darbitu achi keessaa baqataa achi ba'aa of baasaa achi keessaa yaada sana keessaa of baasaa sana booda tokkoon isaa lubbuu isaa gaafa hibatu namni tokkoon isaa lubbuu isaa yaa baraaru ta'uu baannaan lubbuu isaanii qabaa ta'uu baannaan lubbuu isaa ibiddatti qataa jechuudhaan raajii Ermiyaas irra turee Waaqayyo abbaan keenya tokko keenya hunda keenya nu barsiisa. Asirratti immoo waa tokko dubbachuun barbaada. Innis maalidha? Lubbuu keenyatti faraduu kan danda'u tokko Waaqayyoodha. Lammaffaa immoo nuti faraduu danda'u kan keenya irratti. Qaamni biraa lubbuu keenya irratti faraduu jiru Waaqayyoodha. Inni lammaffaa garuu nuyidha kan lubbuu keenya irratti faradu. Gocha nuti goonu cubbuu nuti raawwannu lubbuu keenya irratti faradaatii jedhaa jechuudha. Namoonni yoo ajjeesan, namoonni yoo diriirsan, yoo cicciran, yoo daakanii
akka qulqulluu goonisitti bittinsan lafee keenya foon keenya qaama keenya irratti miidhaa geessisuu danda'u. Cubbuun nuti guyyaa guyyaadhaan hojjennu akkasuma yaadnu tarkaanfii miila keenyaa gara hamaatti deettiin deemnu maal keenya irratti nurratti barachiisaa jira jechuudha. Lubbuu keenya irratti jechuudha. Gara yaa'aa beekumsa kan waan simaluu yookiin immoo waan naataa waan naami gata jedhu filannoo mootummaa biyya lafaa jireenya biyya lafaa filatamoo mootummaa waaqayyoo isa bara baraan ilaallu filataa jechuudhaan waaqayyoon hunda keenyaan nu filachiisaa jechuudha. Kanaafuu lubbuudhaan fayyus lubbuudhaan hubachuunis lubbuudhaan du'uun lubbuudhaan waaqayyoo faana qulqulloota faana jiraachuun filannoo fi gocha namicha sanaafuu murteessaa jechuudha. Kanaafuu gochi guyyaa guyyaadhaan taasisu guyyaa guyyaadhaan raawwannu gocha bareedaa taanaan waaqayyo abbaan keenya kan itti gammadu lubbuun keenyas immoo kan itti ifa gonfattee mootummaa waaqayyoo galmataa jechuudha. Gochi turii immoo gocha cubbuu waaqayyoo dallansiisu. Nuurillee keessa keenya dallansiisu. Namni bakka cubbuu hojjete ofitti daldala ofitti naaru ni naaru. Maaliif waan sirrii akka hin taane waan beeku. Hayyoonni hawaasummaa namni gaafa cubbuu hojjete keessi isaa maaliif dhiphataa? Keessi isaa maaliif cinqamaa? Keessi isaa maaliif hin hiikamne? Maaliif kunuunfamaa? Jedhamanii gaafatamaniitu namni yommuu uumamu waan gaarii, waan qajeelaa, waan tolaa, waan bareedaadhaaf uumame. Waan ittiin uumame sana keessaa gaafa ba'u hin dhiphataa kanaaf jechuudhaan eebbisan argitanii. Kanaaf meeshaa waan ittiin hojjetan tokko dalagaa hojjetameef sanaaf oola malee dalagaa hin yaadannee yookiin hin hojjetamne sanaatiin ooluu hin danda'u. Yoo akkas oolee oolchine maal ta'a jechuudha? Hojii alaabaa jechuudha. Maayikirooskooppii afgannoo maayikirooskooppii dhibee qorachuu adda addaatti fayyadamu. Miti bishaan dhagaatti waraabuudhaaf fayyadama. Namni taphaaf ittiin fayyadamna ittiin fayyadamu. Maaliif hojii adda addaa? Nutis kan uumamu waan qajeelaa, waan gaarii, waan tolaa. Kanaafuu gocha akkasii keessaa badii akkasii fi dalagaa akkasii keessaa akkasuma addunyaa Baabiloon addunyaa cubbuu yaada cubbuu keessaa ba'aa baqadhaa yaada hamaa keessaa baqadhaa tokko keessattis immoo lubbuu keessan fayyifadhaa yaaduu galuudhaan akkasumas immoo soomuudhaan sagaduudhaan kadhachuudhaan gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan lubbuu keessan fayyifadhaa. Badii ishiitiinis hin badinaa. Badii addunyaa kanaatiif hin badinaa. Babalawaa attifuu tabaarikoo shishuu እያንዳንዳችሁ ነፍሳችሁ ኪቻ መቃዲባ ጉራቻ ገራ ገርባ ሌሞ ገራ ተሊላ ኢየሱስ Biar apa kana, amalnya kana, saya jadi
tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jaalala.